daawwattootaa fi hordoftoota chaanaala Oromiyaa Sam irratti na hordoftan akkasuma chaanaala Abdii Teknoo irratti na hordoftan an Abdii Teknoon jedhama. YouTube keessan keessa galtanii jechuudha chaanaala koo argachuudhaaf gubbaa irratti Abdii Teknoo jettanii sarchi gootanii isiniif dhufa jechuudha. Jalqaba irratti argachuu dandeessu. Barnoota adda addaa isin barsiisa achiin galaatii subscribe gochuudhaan maatiin haftaan isin jedha. Har'aaf ammoo barnoota an qabadde isiniif dhufe jechuudha. Barnoota dinqisiisaa fi barnoota hedduu tokko itti gammaddu jedheen yaadee isiniif fidee dhufee jira jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkoon isiniif fidee. Appilikeeshiniin kun faayidaan isaa wantoota jibbisiisoo nu maddiitti argaman akkasuma wanta hin barbaanne tokko nama lama waliin kaatanii nama hin barbaanne tokko biraa balleessu akkasuma waa hedduu kan of keessaa qabu jechuudha. Appilikeeshinii kana Play Store keessaas ni argattu. Akkasuma Play Store keessatti garuu baay'inaan hin argamu. Linkii isaa description box jala isiniif kaayaa achiin galtanii daawunloodii godhachuu dandeettu jechuudha. Amma appilikeeshinii bannee waliin ilaalaa. Erga haala kanaan appilikeeshinii bantan jechuudha. Salphaadha. Albams keettota kan qixxee jirtu sanarratti yeroo takkaaf kilik gootu. Sana booda jechuudha suuraawwan isin qaboo keessaa qabdan si filachiisa. Suuraa haala saniin akkas godhuu barbaadan san keessaa filattu jechuudha. Ani amma suuraan tokkoon filadhee isinitti argisiisa. Kunoo suuraa taphattootaa kanaan filadhee isinitti argisiisa. Waan isin ajaa'iba jechuudha. Appilikeeshiniin kun beeksisa garaagaraan qabu. Kan hedduu namatti toludha jechuudha. Akkasuma offline dalagaa. Ani amma jechuudha taphattoota kana keessaa jechuudha. Isin fakkeenyumaaf isinii fudhadhee isin kan waan barbaadan godhuu dandeettu tokkoon keessaa balleessa jechuudha. Nama afurii isaan jechuudha. Tokko keessaa balleessisa deddeebisa. Jala kanarraa kunoo tan lammaffaa jirtu tan jechuudha. Lammaffaa irraa tan qaxxaamura jirtu tan jechuudha. Kunoo bakka magariisaan mul'atu sanarratti yeroo tokkaaf tuqxu. Sana booda amma waan haquu san barbaadan san irratti qaqqabdan jechuudha. Kunoo gubbaa irratti akka isinitti argisiisuuf gara harka bitaa irratti sirriitti isin mul'isaa. Bakka haquu barbaadan san kallattiin irra deemtanii keessa haqtu jechuudha. Amma hanga lukaan ga'ee jira. Sana booda ol deebi'een ammas luka garanaas biraa haqa. Kunoo amma haala kanaan haqee jira jechuudha. Amma wanta inni ta'u qofa akkanumatti eegaa. Processing jira hanga achiin dhibba guutuu isiniif kunoo waaw haala kanaan biraa badee jira jechuudha. Nama sadiitti deebi'anii jiru jechuudha. Ammas kan biraa yoo haquu barbaadan isumarra haayitu jechuudha. Bulee qaama isaa guutuurra dibduu sana booda ofiisaatii biraa haqa jechuudha. Appilikeeshinii hedduu namatti toludha. Waaw kunoo haala kanaan biraa haqeetii jira jechuudha. Nama lama deebiseera. Akka barbaadanitti biraa haquu dandeettu. Suuraan isin duuba jiru fokkisaa yoo ta'e waan yookaan waan hin taane harkattiin deemaa jirtan yookaan wanti hin taane isin bira jira yoo ta'e haala kanaan kunoo reefuu nama afur kan turan nama sadii deebisee jira. Sana booda erga haala kanaan xumurtanii booda gubbaa irraa kunoo mallattoo xiyyaa kana bakka buleen argisiisaa jiru gara gubbaa kanarra jechuudha. Yeroo takkaaf tuqxanii sana booda gaalarii kan jettu filattu jechuudha. Gaalarii irratti tuqxu. Kunoo bakka seefnaaf ta'ee jira jechuudha. Gaalarii koo keessan deemee ilaaluu danda'a. Haala kanaan filachuu dandeettuun isiniin jira. Mee akka inni ta'e gaalarii keessa isiniin mul'isa. Kunoo suuraan isa duraa kana ture jechuudha. Suuraan isa duraa kana kan amma irraa haqne jechuudha. Kunoo kana waaw akkuma argaa jirtan jechuudha. Hedduu tokko appilikeeshinii bareedaadha. Akkanatti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Hedduu takka appilikeeshinii nama ajaa'ibu. Appilikeeshinii kana linkii isaa description box jala isiniif kaa'a. Chaanaala koo akkasuma chaanaala Oromoo Samsung subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti bye bye.